Ayo! Piccolo! Ya Brecima! Wow! Talk it! Ah la 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 la. Ah la 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 la. ዲቤንተ ሻግሬ መቼም አልከፋ በደስታ ገባለሁ መቼም ፍቅር አይጠፋ በፍቅር ነበረ ከሩቄ ሳልፏት ጅማ አባ ጅፋርን እያደርኩባት والقهي ملكي ربي عطايش إجولي شبابا وطاتي قم أقارو مكا كيساني ولتك أمني مكا كيسان مكا ولانا ربي عطايش مكا قد تابل ربي عطايش إجولي بيا كان فرأتي بيا كان قدسي قد ربي سنتايش مكا كيساني بيجون كان جارم ربي عطايش بيا كان بيا نغا ربي عطايش منغستي كينيس منغستي نغا ربي عطايش وان بيكون هندت تجمد ربي هاتايسو كذا كن يوم بريدا ربي هاتايسو جرو بريدا ربي نهاجراتيسو غافا قالوا قال بريدا ربي هاتايسو ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Guyyaadhaa kan asitti argamtan baga nagaan dhuftan isin jechuun barbaada. Akkuma nama biyya keessa jiraatutti uummata keessa jiraatutti sagantaan akkasii nu keessatti yeroo qophaa'u gammachi guddaa nutti dhaga'ama. Qabeenyi nuti guddaan qabnu garuu moomti nuti hin fayyadamin 0.9% ብቻ የምንጠቀመው አእምሮአችንን ጭንቅላታችንን ነው። ዋት እኮ እንትን ፈየደም ነው አከ ሞባይል ይከና ብዙዎቻችን ሞባይል እንይዛለን ባየን ከኛ ሞባይል ቀበኔ ጅራ ሞባይል ቀበኔ ከነ ፐርሰንት የሚከፈየደም ነው የጀነማ ካዮን ነው ጀተሜፍ አካታኑት ትፈየደም ነው ወራ ፈጎዳ akkuma sana sammuu keenya irratti yoo hojjetame akkaataa nuti waatti yaannutti akkaataa nuti waatti karoorfannu irratti akkaataa nuti hojii tumnu irratti hojjetamnaan biyya kana jijjiiruun danda'ama. Hundinuu kan jiru sammuu keenya keessa waan ta'eef hiyyummaan sammuu keenya keessa jira. Qabeenyi sammuu keenya keessa jira. Dhukkubni sammuu keenya keessa jira. Fayyummaan sammuu keenya keessa jira. Everything. So namni kana fayyadamuu danda'e addunyaa kana cabsee deemuudhaaf wanti sarakkisu hin jiru. Namni waan qabu kan ittiin fayyadamne waan hunda dura waa tokko hojjechuudhaaf milkaa'uudhaaf waan qabnu beekuudha miti inni jalqaba. So waan qabnu beekuun immoo yeroo hundi hojii irratti hojjetamuu qabu jechuudha. Kana yaadanii immoo carraa kana nu uumanii naannoo kanatti ijoollee keenya mariisuudhaaf ijoollee keenya kana gaarii irratti kana misoomaa irratti ijaaruudhaaf ejjennoo qabachiisuudhaaf kan qopheessanii kan dhufan maqaa bulchiinsa aanaa gommaatiin baay'een galateeffadhaa isinis si'a tokko naa galateeffadhaani. Kanaaf sagantaa adda gaggeeffamu sagantaa milkaa'aa akka ta'u abdiin qaba. Nummoo maal hojjenna akka bulchiinsa aanaatti waan jedhu immoo assaayimentii keenya hin fudhannaa. Iddee kana yoo hin dhabames assaayimentii isin kennitan hin fudhannaa. Jedhe Dooktar Adnaan nu wajjin jiru. Waan isaan jedhan fudhataati turre. Ammas waan isin kennitanii deemtan fudhachuudhaaf hojii keenya hojjechuu dhuftan waan ta'eedhaaf. ይሄ ስራ የኛ ስራ ነበር hojii keenya hojjechuu dhuftan waan ta'eedhaaf isin irraa fagaachuun barbaannu ofitti isin qabnee isin wajjin hojjechuu barbaanna baay'ee ulfaadhaa baay'ee galatoomaa jechuun barbaadda thank you. Itti aansuudhaan obbo Sanyii Ndaashaw gara waltajjiitti dhufuun haasawaa erga godhanii booda ibsa dargaggoota keenyaaf ni kennu jedhameeti eegama gara waltajjiitti hamileedhaan nuti madda obbo Sanyii hamileedhaan. Akkam jirtu? Jirtu? Ganama mati gana? Jirtu mati?
baga jiraattan kabajamtootaaf jaalatamtoota uummanni magaala kana akkasumas abbaan keenya eebban kan nuuf saaqan akka milkii nuuf ta'u eebba isaanii faana rabbi akka jiru hin amanna. Inni amantu? Ayyee. Bulchaan bulchiisataatis akkasumatti ergaa nuu dabarsin irratti mariin keenya milkaa'aa akka ta'u wanni kaayyeffannee dhufne hunduu akka mijaa'aa nuuf ta'uuf waan haala nu mijeessitanii fi haala mijeessitoonni miseensota waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaatii fi akkasumas bulchiisonni asii kan taatan waldaa keenya simachuu keessaniif warreen miseensummaadhaan asitti jirtan hundi keessan baga nagaan dhuftaniin jedha anaa dhufu jechuun barbaada. Kanatti aansuudhaan waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa ijaaramni isaa Oromiyaa fi Finfinnee irraa walitti yoo ta'u akkaataan ijaarama isaa hojii diinagdee xiinsammuu fi nageenyaaf tokkummaa waloo misoomaaf guddina tokkummaatii fi walaba siyaasa kamirraa walaba kan ta'e mootummaa keenya maddee dhaabbachuudhaan qabeenya harkaa qabnu poroojektii harkaa qabnu itti fayyadamuudhaan diinagdee keenya nuumati ormati ittiin diinagdaa jira nuummoo waan harkaa qabnu gurguddaa kan hoo itti fayyadamne nuyi gubbaadhaa Finfinneedhaas ta'e addunyaa marturraa hoo haala mijeessin isinoo asii haala mijeessitan walitti of dhufne hiyyummaa teenya qonnee awwaaluu hin dandeenya. Biittituun biyya mootummaan biyya Itoophiyaati moti Afrikaa moti addunyaa irratti nageenyaan badhaafame waan ta'eef baga gammaddanii durattumarraa kaastanii isin mootummaadha. Ufiin kaatan mootummaan waan jiru hunda wajjin wal qabatanii waliin jiraattan. Har'a waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa jijjiirama barii hundaa'e erga hundoofnee waggaa sadaffaa keenya fidnee waggaa afuraffaa keenyaadha. Damee 32ffaasaa asitti banuudhaaf dhufuu keenyaaf baga gammaddan akkuma dargaggeewwan godinaalee 21 irrattiyyuu isinis bifa saniin of dandeessanii akka utubamtan bulchiisa wajjin ta'uudhaan nageenya keessan nageenya waloo hiyyummaa keenya ofirraa ittisuudhaan diinagdee keenya utubachuudhaan sammuun diinagdee gaafii hundaa gaafachuudhaaf sagaleen isaa hin dhaga'amu. Namni diinagdee harkaa hin qabne wanni dubbatu hunduu nama jibbisiisa namatti hin tolu bareedaas ta'u gurratti nama fokkisa namatti hin bareedu jechaadha. Kanaaf isinis hojjannee albuuda gurguddaa harkaa qabdu buna gurguddaa harkaa qabdu waan hedduu harkaa qabdu magaazanni asitti mijatee jira. Achitti immoo gabaa biyya keessaa isin mijeessinee jirra. Eeyyama isin mijeessinee jirra. Hundi keessan kara hundaanuu qabeenya keessan isinumaan isinumti gabaa keessanitti biyya keessan irratti magaala irratti biyya irratti akka fayyadamtaniif har'a isin wajjin haasa'uudhaaf isin kan asii harkaa qabdan nuyi achitti kan harkaa qabnu dhimma waloof magaalaa Finfinnee jiddugala godhachuudhaan immoo proposaalii keenya irratti jiddugala magaalaa keessatti ijaarsa mana jireenyatis dabalatee riizortii waan adda addaatis dabalatee dargaggeessi Oromoo siyaasa malee hojii hin beeku kan jedhamu san ammam akka hojii beeknu ammam akka hojii dandeenyu ammam akka wal hubannu ammam akka wal dhaggeenyu sirritti diina keenyaaf adda adda nu babaasuu kan dhufeef eenyummaan keenya tokkummaa saba Oromoo akka tokko taane beeksisuu dhufne baga gammadanii jira. Jabaattanii cimtanii waliin akka deemnuuf waliin akka dhaggeeffannu gab jennee dhaggeeffannee murteeffannu hojii qofarratti wanni dhufnu hundisaa bulchiisni nu bira dhaabbannaan hiyyummaa hin balleessina. Ummata hiyyeessa bulchuu hin qabu bulchiisni. Ummata diinagdaa qabachuu qabu. Diinagdaa of ummanni tattaaffii mataa isaa godhachuu qabna. Nu dargaggeessi dargaggummaa keenya keessatti seenaa hojjannee darbuu qabna. Kanaaf wal qabannee sibiila ibiddaan bilchaatee tumamee qaroomee muruu danda'u san keessa dabarree jijjiirama kana finnee mootummaa keenya akka nuu ta'utti akka baafannetti diinagdee keenya immoo akka nuu ta'utti qarachuun kan waloo keenya ta'uu qaba. Baga gammaddan jabaadhaa walaa hubannu walaa dhaggeeffannu galatoomaa naaf tura. Kabajamaa abbaa amantaa kabajamoo haadha siinqee kabajamtoota abbootii qabeenyaa warra nu keessatti argamtan hojjettoota mootummaa hunda dura sagantaa keenya kabajanii yeroodhaan asitti nu argamuu keessaniif
hedduu onneerraa galatoomaan isin jechuu barbaada. Itti aansuudhaan sagantaa kana ka'umsisaa jalqaba namni tokko waa yaadaa namni yaadisin ammoo waa hojjeta. Waan namni san hojjete immoo namni sun nuuf hojjeta waan ta'eef jecha yoo gargaarre yoo waliin lafa qabsiisne malee wanti tokko galman ga'u wanti uummataaf hojjetamu tokko jechuudha. So sagantaa kana yaadama yoo yaada keenya walitti daballe inni qabeenya qabu inni beekumsa qabu inni humna qabu yoonii fi riisoorsii qabnu kana walitti daballe biyya keenyaaf waan guddaa godhuu dandeenya. Biyya keenyaaf kan waa godhu nuyi malee mootummaa miti. Mootummaan karoora nu mijeessaa laayinii nuuf tolchaa garuu immoo laayinii mootummaan mijeessisan irratti kan hojjetee of jijjiiree uummata jijjiiree biyya jijjiiruu danda'u dargaggoodha. Kana godhuudhaaf ammoo yaadni keenya humni keenya walitti yoo dabalame qofa jijjiiramni dhufa. Yaada jirurraa kaaneeti waldaa dargaggoo caffee hojii gamtaa Finfinnee qunnamnee biraanchii asitti nu banuu qabdanii jennee isaanilleen akkuma nuti jennetti yaada keenya kabajanii dhufanii biraanchii kan akka godina Jimmaatti jalqabaa ta'uu magaalaa Aggaarootti hundeessuudhaaf dhufanii saniif miseensa taatanii nu wajjin hojjechuudhaaf qophiidha natti fakkaata. Hirmaattonni keenya saniif ibsa waliigalaatiif gara pirezidaantii keenyaatti hin dabarsaa. Asaba pirezidaantii keenyaa dhageeffannee gaafiilee yaada isinitti ta'e kaasuu dandeessu. Madraka irraa deebisaan itti kennama. Absiraan hordofaa. Ayyee. Irra deebi'ee ashama. Egaa nuyi wanni nuyi hojjanne kun keessattuu caffee koo riizartiin kun agartanoo ta'e muummichi ministeeraa bakka namni balfa itti gatu bakka namni itti bosona godhatee cal jedhee qoraan qofa fakkeenyaaf yoo fudhattan Addis paarkiin Inxooxxoo ilaaltan ta'e bakka baay'ee isaa Andinnat paarkii asittis amma kanuma calqabaa jiran bakka hundattuu kanuma calqabaa jiranidha. Waldaan kunis kaa dargaggeewwanii muummichi ministeeraas akka taasisaa ta'anii umuriin isaatirree waggaa 42tti kan aangoo biyya Itoophiyaadhaa qabatanii jechaadha. Nus immoo dargaggummaa irraa achi waggaa tarkaanfatan isaanis kanarratti hojii kanatti galanii muummicha ta'anii akkasumas misooma qofa irratti xiyyeeffatu. Oduu maalii jettee maalii hin dhagaan hojii qofa hojjetu. Nus maal ta'uu qabna dhaloota jijjiirama barii hundaa'e waldaan kunis akka dhaloota jijjiirama barii hundaa'uu keenyatti nus qabsoofnee jirra. Yeroo duraanii sirna duraa san irratti qabsoofne baay'ee qabsoofnee qabsaa'uu keessa dabarree waan hadhaa dabarsinee jirra. Ani fakkeenyaaf yoo fudhattan waggaa 10f ji'a 3 mana hidhaa jiraadhe san dura waggaa 10f ji'a 3 jiraadhe waan guddaan nurratti darbee jira. Daran waan baay'een miidhamnee caccabnee jira. Amma immoo sababni ittiin cabuu dandeenyeef lukaa cabuu dandeenyeef ittiin kolaa'uu dandeenyeef itti dhaanamuu reebamuu waa tokko miti nurratti qabameeti miti garuu mirga ijaaramaa gaafachuu ijaaramnee tokkummaan hojjechuun nuufis hin mala. Nus namuma biyya kanaati biyyi teenya magaalli keenya ijaaramnee hojjannaan inni hojjettanii natu sii beeka haalan siin jedhuun ijaaramta malee haalan ani sii eeyyamu malee haala fedhii keetitti ni miti. Labsiin tokkuma ta'ee garuu ijaaramni adda adda ta'e. Ijaaramni warra eeyyamuuf qaba, ijaaramni warra dhoobuu qaba. Sirni sun sirna sookaneessadha jennee sirna kan san erga kara deemuu qabutti daandii isaa qabsiisnee gaggeessine booda sirni dhufe kun sirna Oromoodhaaf ta'udha. Sirna ilmi abbaa gadaadhaa hoogganaa jirudha. Sirna Oromoon aangoorra jiruuti. Qofas miti sirna haaraadha. Sirna dhaloonni haaraan kun hundeessedha. Kanaaf gaafii gaafanne keessa 1 2 3 4 5 jennee gaafii uummanni Oromoo qabu san keessa gaafii tokkoffaan ijaarama bilisummaati.
ijaarama bilisaan ijaaramnee tokkummaadhaan diinagdee irratti ijaaramuu qabeenya biyyattiin qabdu fayyadamuu qabnaadha nus. Maaliif jennaan kunoo nyaatu kun afaan qabatee ilaaluun qabu. Kunoo yoo sirbu kun boo'uun qabu. Kanaafuu nus nama biyya jennee waan kaaneef labsii 985 muraa 2009 irratti hundoofne akkuma warri kun ijaaramanitti nus inni ijaaramna yoo jennu sirni kun noobine. Ijaaramuu mirga qabdu jedhanii erga ijaaramne inni hojjanna beekumsa maallaqa umurii yeroo keenya bara keenya walitti qindeessinee waan qabnu barumsa keenya walitti finnee hojjanna yoo jennu inni hojjattanii nuun hin jenne erga opportunity kana nuu bane carraa kana erga bal'ise mootummaan kun mootummaa jechaan gaafii uummataa gaafii bilchaataa ajandaadhaan ijaarame dhaga'ee deebii laatu. Mootummaa natu sii beeka malee hin jenne taanaan mootummaan sun mootummaadha. Teeknikaala rakkoo jijjiirata eeka maaf jennaan nama hoo. Mootummaa tokkichaa mati immoo kan mootummoolee sirna qofaa mati ani maalan godheedha. Rakkoon saba kanaa maaliin yoo jettan quba kana shanan hubachuu dhiisuudha. Qubni tun yeroo marasaa namatti haggaamti. Qubni sadeen kun as garagali. Kun sheekadha yookaan abbaa gadaati yookaan hajji adraa waaqa adraa lafaa quba kee achi diriirsin jedha. Qubni kun yoo isa maal alta itti hiixatta of laalii jedha. Kun laphee kee qulqulleessi jedha. Kun immoo lafti natti dhiyaatti an lafaanatu beeka isin kan dhumaa baraadhaa jedha. Walii deebi'aa jedha. Nus walii deebi'uu qabna moo qabna? Qabna moo tiree? Kanaaf walitti qindoofnee hojjechuun diinagdee keenya irratti ijaaramuun wal qabannee hojjechuun waldaan dargaggoota caffee ka'umsa irratti akkuma agartan nama 150 qofa qaba. Jimma hin jenne, Wallagga hin jenne, Shawaa hin jenne, Maalii hin jenne akka Oromummaatitti dhaabbate Musliima, Kiristaana maaliidha hin jenne hunduu keessa jiru. Naannoo Amaaraatitti irree dhaqnee kamisee irratti ijaarree jirra saba keenya jechaadha. Saba namuu garagalee ilaalle dursinee nutu bira ga'ee jechaadha. Nu maallaqaa matu kan barbaannu tokko kaka'umsa godhachuu qabdu. Kaka'umsa nuti yeroo itti teenyu murteeffachuu qabna, yeroo kaan hojii hojjechuu qabna. Sa'a 24 hin hojjanna. Sa'aatii 4 boqanna. Akkasitti yoo taane hiyyummaa keenya mo'achuudha. Siyaasa keenya dhibaa mo'achuudhaaf dura maal mo'achuu qabna? Hiyyummaa mo'achuu qabna. Kanaaf hiyyummaa irratti ijaaramuun dirqamaaf dirqama jechaadha. Sabni kun kan nurratti ka'uuf albuuda baay'ee harkaa qabna garuu akka ittiin fayyadamnu hin beekne waliin galu baay'ina qabna malee qulqullummaa hin qabnu. Baay'ina qabna malee qulqullummaa hin qabnu nuti. Kanaaf qulqullaa'uu qabna moo hin qabnu? Kan beeku kan hin beekne itti himuu qabna. Wal cimsuu qabna, wal qabachuu qabna, wal danda'uu qabna. Yoo saniidha. Yoo jajjabaa jaarsolee keenya abboolee keenyaaf yoo dargaggeessi keenya deebine beeka keenyaaf immoo kan hin beekne yoo deebine wallaalanoo beekarraa barate dargaggeessi yookaan dargaggeettiin yookaan ga'oomsi yoo jaarsarraa barate hundi seenaa qixan beeku kun dubbisee beeka kun itti jiraatee beeka kun dhaga'ee beeka walitti qindeessinee finnee waliin hojjechuu qabna moo hin qabnu? Lafta baay'ee jira. Nama simatti jechaadha magaalli kun. Kanaafuu oomisha asii qabdan irratti sirriitti amma dhiyeessitanii irratti hojjechuu qabna. Buna irratti sirriitti hojjechuu qabna. Asitti waan hin jirre immoo nuyi achii fiduu qabna. Waan magaala kanarraa yookaan naannoo kanarraa qofa ol guuruu oduu ta'in achii wanna dhufu immoo gadi fe'u. Maaliif jennaan zayitiin hin barbaadama moo hin barbaadamu asitti? Sukkaarri hin barbaadama moo hin barbaadamu asitti? Xaafiin hin barbaadama. Minaan adda addaa hin barbaadama. Moti waan as hin jirre san oomisha as hin jirre san karaa jirurraa as fiduu. Konkolaataan asii buna fe'ee achi dhaqu achi yoo dhufu oomisha asiif barbaachisu san fe'ee fiduu qaba. Fe'ee dhufuu qabaa jechaadha. Deddeebi'uu qaba. Duwwaa deeme asii guutuu deemee achi yoo dhufu duwwaa dhufuu hin qabu. Kana dhaabuu qabna. Kanaafuu dargaggeessi mootora isaa ho'isuu qaba. Kwaadiroo keenya ibsuu qabna. Yoom kaana riphee lolaa ta'uu hin qabnu hiyyummaa wajjiniin. Riphee lolaa cal jechuu hin qabnu. Dammaqiinsa godhachuu qabnu.
Amaazonii warri dubbistan yoo jiraatan onlaayinii irratti urjii fakkeenya dhalootaan jedhu kitaabni tokko jira. Hidhaan sin naabu, ajjecha sin naabu, garuu hiyyummaa ofirraa qolte wanni hunduu si kabaja. Kan kabajoomuu dandeessu yoo tokko taate harka walaa qaban asiis wal balleechuu dhiisnee wal dhaga'uu qabna. Gab jechuu qabna. Hojjechuu qabna. Lafti akkatti jirtu kun lafti furdaan maaduu agabuu bulti. Maa lafti agabuu bulti oduu dargaggeessi jiru. Oduu nuyi jirru maa agabuu bulti lafti. Maan hojjanne. Maa wal biran dhaabbanne. Kaalkuleet maan goone. San kaa waldaan dargaggoota caffee guyyaa gaafa 29 ji'a jaaffaa 2012 kan hundaa'e yeroo ammaa kana keessatti kaapitaalaan kara miliyoona 300 kan dhiyaatudha kan qabnu. Miseensa 15,400 fi dhimma ijaarsa mana jireenyaattis kan mijachaa jiru. An Finfinneetti deemaa kan jiru. Eessumattuu ijaarame eessamettiyyuu hojiidhaaf Finfinnee dhufuus hin eegamu. Asirraa albuunni maallaqa baatee kan jiru. Isa kanaas yoo mijeessite maallaqa asitti gad harkisuu dandeessa. Qabeenya asitti gadi utubuu dandeenya. Dhimma waloo garuu magaalaa jiddugala magaalaa Finfinnee keessatti ijaarrachuu dandeenya. Finfinneen keenya jettee ati aggaarota jettee Finfinneen kiyya jettee waa'ee Finfinneetti asitti humna addaa qaama mootummaa wajjin oduu wal dhiibaa oolte gatii maal qabda dhiiroo. Finfinnee seensa ishiitii fi bahiinsa ishii hin beektu taanaan rakkisaadha moo rakkisaa mata? Finfinnee keessatti waa takka kan hin qabne Finfinneen teeyyaa jetta. Finfinnee waan shaniin keenya waan shaniin fudhatamtee jirti dhiiroo. Amma deebi'aa jirra. 100 keessaa 3-4 deebisaa jirra. Finfinneen haadha teenya haadha mana abbaa biddeenaa keenya hamaati. Finfinneen naannoo keenya agabuu nu bulchiti. Finfinneen mana keenya ala nu bulchiti. Finfinneen biyya keenya biyyaa nu baasti. Kana shananiin immoo akkamitti deebisna? Himattee hin dandeessu. Siyaasaan hin deebistu. Kobilistooniidhaan hin deebistu. Karaa cuftee hin deebistu. Finfinnee deebisuuf tokkummaa godhachuu. 2 harka wal qabachuu. 3 wal qoqqooduu dhiisuu. Paartii barbaadde faana ta'uu dandeessa. Garuu Oromummaa kee waliin qabda. Waan sadiitti amanuu qabdu. Qabeenya waliin qabnu, Oromummaa qabna. Oromummaa qabna moo qabnu waliin? Oromummaatti amani. Qabeenya waliin qabnu Oromoon martu, Oromummaa waliin qabnu. 2 sirna waliin qabnu. Sirna gadaa waliin qabna moo qabnu? Haadha siinqee argaa hin jira. Haadha siinqee jiru moo hin jiran? Abbootiin gadaa jiru moo hin jiran? Sirna gadaa waliin qabna moo hin qabnu? Sirna waliin qabnu, sirna gadaatitti amanu qabachuu. 3 diina waliin qabnu. Diinni waliin qabnu sabaaf sablammoolee 86 Itoophiyaatiyyuu diina keenya godhachuu hin dandeenyu. Diinni waloo keenya maaliin? Hiyyummaadha. Hiyyummaan diina moo diinaa mati? Bakka. Sabaaf sablammooleen asiis achiis lola kakaasan annu jibban annu dhiiban hundi isaaniitu diina keenya mati dhiiroo. Hin galleefiidhaaf nu dhidhiima wal dhiibna malee diinaa mati isheen alagaa dorgomaa keenya garaa jabaataa jettee hiika laachuu dandeessa malee diina jechuun hin dandeessu. Diina kan jettuun hosi mo'ate. Mo'amtanii beektu isin? Mo'amtee beektaa? Kan si mo'ateen immoo kan ati mo'atteen diina kiyya jetta dhiiroo. Kan si mo'ateen himati? Maaliif warra xixiqqoodhaaf beekamtii kennitu diina jettanii? Gootatu diina jedhama. Diina hoo jedhamtu waan taateen akka mo'atte beekuu qabda. Respect of gochuu qabda. Beekamtii fudhachuu qabda jechaadha. Nuyi amma diina keenya ekeleen diina keenya hoo jennu maal ta'aa dhufa? Diina keenya ekeleen diina keenya ammuma jennu inni gootummaa isaa cimsachaa dhufa. Nuyi gadaantummaa keenya fidachaa dhufa. Kana dhaabuu qabnaa. Beektota bakka nuti, gootota nuti, tokko nuti. Amantaan musliima ta'uu danda'a, Protestantii ta'uu danda'a, Ortodoksii ta'uu danda'a, waaqeffataa ta'uu danda'a, wanna feete ta'uu dandeenya. Garuu Oromummaa waliin qabna moo hin qabnu? Bakka. Walii kabajuu qabna, walii eeggachuu qabna, wal jaalachuu qabna. Kan hojjete hin nyaata, kan nyaate hin jabaata. Kan jabaate hoo roorroo ofirraa dhoowwamoon dhoobu. Roorroo ofirraa dhoowwuun jabaatanii hojjechuudha. Walitti ta'uudha, qaroomuudha, barachuudha. Sabni ijaarame, sabni barate, sabni ijaarame roorroon halaalatti dheecha, halaalatti kabaja. Naannoon kibba lixaa naannoo taate nuyi an calqabaaf dhaqnee irratti hojjenna.
nus wal ta'uu qabna. Nus wal ijaaruu qabna. Cimuu qabdu. Oomishaa sitti qabdan, bunaa sitti qabdan irratti dammaan hojjechuu qabna. Damma irratti hojjechuu qabna. Inni ijoollee adda addaa qabaachuu qabna. Waan waloota irratti jabaachuu qabna. Nu isinirraa hin cinnu baay'isawee karaa gaarii qabdu waan ta'eef, nageenya gaarii qabdu waan ta'eef, nageenya eeggachaa jirtu waan ta'eef, uummanni mataa isaatiin qaama nageenyaa waan ta'eef natti tole. Boqonnaa gaarii keessa bulle, kalee gargala dhufnee as bulle. Nutti tole bakka nagaa. Nagaa. Ani isin gammachiisuu qabu. Keessummaan fagoodhaa hoo dhufe, hoo as bule, hoo nagaan bulee too nageenya keessan isiniif ragaa bahe. Oromoon hunduu nagaa akka qabu falfala nageenyaa hoo falfalle bareeda. Nageenya dhabuu keenya yeroo marasaa nageenyi dhabame hoo jennee morree mortoota cimtuu taana. Nagaa qabdi Oromiyaan jennee hoo falfalle garuu nagaa gaarii nuu fida Rabbi. Caalmaa nuu fida. Ammas nageenya isiniif haa baay'isu Rabbi. Sababni isaa nagaa uummata nagaa, dargaggeessa nagaa, saba nagaa, uummata nagaa bakka kana kan barbaachisu Oromoodhaan jennaan nagaadha. Misooma, guddina, wal dhaga'uudha, walii deebi'uudha. Kana waggaa 10 waggaa hidhamnu nuti waa badii balleessinee miti. 2005 zarraaf jennee waggaa filannoo dorgomee waggaa dhuunfaan dorgomee 2005 miseensa mana marii magaalaa Finfinnee ta'uu namni waamidhee ta'uu Finfinnee dhumarraa makamu. Rakkoo waan tureef dukkana keessatti qabsoofna. Amma ifa maafan dukkana barbaada. Kana lamaalan barbaada. Namni waan harkaa qabu irratti Rabbi isaan galateeffanne boru guddaa arguu hin danda'u. Waan arganne irratti galateeffanne bilchinaan babal'ifachuu qabna isheesan. Kanaaf waldaan keenya hojii qofaatti irratti deema. Nageenya irratti hojjenna. Paartii waa'ee siyaasaa paartoleen haasa'an. Ani waa'ee paartii hin beeku. Mootummaan garuu kiyya. Mootummaan nutu dhaabe. Ani siyaasa hin beeku yaa jiran. Ana shunkurtii qoffari naan jedhaa. Anaan buna guuri naan jedhaa. Tuuttaa naa qopheessati. Isa nan danda'a. Siyaasa hin beeku ani. Ani siyaasa hin beeku. Siyaasa kan beeku haa haasa'u. Ani waa'ee maaloo waa'ee maalii hin beeku. Kan beeku oduu hin beekin bakka hin beekne akkamitti hooqqattaati. Kan beeku naa hooquu jette cittoon. Ani hin beeku waan ta'eef kanan beeku qoricha hiyyummaati ani. Hiyyummaa irratti gootummaa barbaadaani. Hiyyummaan balleessuu barbaadna. Waldaan dargaggoota caffee hiyyummaa balleessuudha. Diinni uummata kiyyaa hiyyummaadha jennee xamannaa jechaadha. Isinoo eenyudha jettanii xamantu. Hiyyummaadha moo nama? Hiyyummaadha. Irratti harka rukutaa sirritti. Keenya iccitiin harka rukutuu dhiisne. Waca dhaabne. Boo'icha dhiisne. Boo'icha dhaabneet waca dhaabneeti maal goone kan qabannu qabanneet aamilee yoo jedhan jabaadhaa jechaa isini galee rakkoon qaba yoo jedhan harka keenya sassaabbachaa maaliif rakkoon eenyu biraa akka jiru maalitti beekna dhiiroo. Waggaa 27 darbe sanii waan harkaa qabnu lafa gooneet Oromoon kun harka rukutuu jaalata beektu. Waan harkaa qabnu lafa gooneet olu taallee harka rukuchaa ollee yoo gadi deebinutti waan lafa goone san culullee fudhatee deeme hin beekne. Bade nu jala eechaafin barbaannee dhabne. Namni waan biraa dhuunfachuu deemne. Ammas yoo finne waan ta'e ugaa agarre jennee inni utaalla ammas hin jiru. Harka duwwaa tafne dhiiroo akka haaratti biyya ijaarrachaa jirra barra. Biitti akka haaratti ijaaramaa jirti. Mootummaan akka haaratti biyya ijaaraa jirame. Uummanni Oromoo mee amma takka ida'u takka meeqa? Lama jechaa jirrame takka lama jechaa jirra. Kanaan diinni qindaa'ee harka dha'ee waan arganne nu harkaa buuse ammas sirna dhuunfataa nurratti fidee qambara mul'anne qambara sibiila morma irratti nafee anaaf si walitti nu hidhee nuun qotuudhaaf deemutu jira. Kana sirriitti hubannoodhaan qalbii mana bulteen laaluu qabdu. Ija keessatti ilaaluu qabdu. Miseensa akka taataniif warri miseensa hin taane miseensa akka ta'an warri miseensa ta'an miseensummaa keessan cimtanii asitti caasaa hundeessinee biiroo banannee akkuma godinaalee biraatti irratti hojjannu kanatti isin birattis dhufnee hojjannee magaalaa haaraa baay'ee daandiin hojjetamaa jira.
cinaadhaan immoo isinoo dargaggeessi magaala kanaa walitti dhuftan wal qabannee harka wal qabannee waan qabdaniin abboolee qabannee haadholee qabannee waldaa dargaggoota caffee jechaan waldaa dargaggootaa kan jedhu kun maqaadha baay'ee jaarsis keessa jira kan akka shakkin maaliif jennaan boruuf iftaan nus suubboo taana suubboo irraa karamitti deemna jaarsatti deemna arra dargaggeessa jetteeti elementi gooteeti cuftee jirta boroo jaarsummaa dargaggummaa keessaa baate maal goota eessa dhaqxa ol keewwatan maal godhan yeroo gaarii ol keewwatte yeroo rakkoo ol kaattee fudhatta kanaaf asuma asitti waldaa caffee hojii gamtaa jenna anittaanutti waldaa caffee hojii gamtaa waliigalaat sun jaarsas dargaggeessas suubbos qeerros qarrees hundaa kan hammatu ta'uu qaba malee kan adda kukkutu ta'uu qabu kanaaf daa'imman qofatti gannee deemna ammayyeessuu qabna waldaalee ciccimaa akka waldaa Maccaaf Tuulamaa darbeetitti sirriitti jabeessine utubuu qabna fuunee deemuu ni qabna hayyummaadhaan dooktorris jira hundi keessan warri as jirtan hunduu waldaan dargaggoota caffee har'a kinoo isinitti kennine jirran baga gammaddanii godinaaleen biraa baay'ee qindaa'ee jira baay'ee deemnee jira kanatti aansinee torban irraa Shaashamanneetti dhaabna ittaansee Wallaggatti dhaabna rakkoon achi jira as jira waldaan dargaggoota caffee rakkoo keessa malee hin deemtu nagaa keessa bakka waldaan dargaggoota caffee kun ga'e hunduu nagaatu jira dhiiroo maaf jennaan fuuldura keenyas duuba keenyas bitaa keenyas mirga keenyas gubbaayis dakaayis rabbi qabannee waan deemnuuf humaan taanu nagaa hin buusnaa jechaadha. Nus dargaggeessa misoomaa fi rakkoo hiyyummaa jalaa rakkoo hojii dhabdummaa jalaa baratee dippiloomaa digirii 12ffaa kan kufees kan itti fufuus an barate martuusaa akkamitti akka dinagdaa'uu qabu xiinsammuu irratti hojjannee rakkoo isaa jalaa akka ba'uuf hojjanna malee warra wacuuf warra dutuufi feesbuukii gara fasbuukitti jijjiiree mootummaa mataa gadi garagalchee luka ol garagalchee bossotaa ol wajjin hin jirru nuti nun eegin akkasitti maaf jennaan mootummaa qofaa miti beekan isaa jiraatu jaarsaa jiraatu jaartinaa jiraatu eenyumaayyuu gadi fuuneetuma arrabsina Oromoon harka walirratti rukutuudhaafis tokkoffaadha harka walii rukutuurrattis tokkoffaadha fuulduraa isa ulaaltu tokkoffaadha duubanii isa ulaaltu tokkoffaadha bakka mitti lammaffaaf sadaffaa baana yaa jarana nu dhibee jira rakkannee jira kanaaf dhiisnee gab jennee ofitti deebinee harka wal qabannee mee hiyyummaa teenyaa mo'an nuti siyaasa keenya ammayyeeffannu siyaasa ammayyaa hin qabnu nuyi siyaasni ammayyaan ishii dhufte tana mee haa kunuunfannu bubbeen akka nu jalaa naamsine kurraazii amma iftu tana karaa ampoolitti amma jijjiirrannutti kunuunfannee sirna kanaa cimsannu sirna qeerroof qarreen itti cabee ayyuun keenya itti badee suubboo keenya bakka dhidhimsan dhabnee namni meeqa itti karaa nyaatee sirna dhufe kana haa cimsannee lafa gadaa dhaabbannu akka Oromiyaatitti kana wasiin hin jedhu paartii kanatti erge paartii sanatti erge jechuu dandeessu ta'a ana namuuna erguun danda'u baay'isawee waan natti mul'atin dubbadhaan waan nan beekun dubbadhaan ergamaa paartolee kamiitiyyuu matan paartoleen hunduu adooliji mataa isaanii qabu waldaan dargaggoota caffeetis adooliji mataa keenya qabna adooliji mataa keenya maalin diinni kiyya paartolee motiidha bakka diinni kiyya maalinni hiyyummaadha bakka diinni dargaggeessa kosha loggomee akka gaangeetti loggomee sibiila afaan keessa galfatee duubatti harkisee itti taphachaa jiru anna jalaa dargaggeewwan Oromoodhaan cafat itti taphachaa jiru hiyyummaadha hiyyummaadha kanaaf miseensi waldaa kanaa hunduu anaaf ijoollee koodha maalumaayyuu ta'e maalumaayyuu ijoollee koodha ijoollee koof immoo malaa fi fala dhuumuun dirqama miti waan afur dhabne dargaggeessi keenya waan afur dhabne nama dhabneet mala dhabneet fala dhabneeyyu nama mana mala dhabneet kana sadeen dhabneet waliigala afraffaan keenya maal dhabne fala waloo dhabne amma fala waloo fiduudhaaf nama argannee jira mana godhachuu qabna moo hin qabne mala mari'achuu qabna moo hin qabne walitti oofinne falan godhan namoon godhan
Kanaaf kanan asiin gadi ba'e jechaadha achii gadi dhufeetu. Galatoomaa jechaa waltajjii kana gaafa dhufnu nu waan akkasii illee seene carraa kana argachuudhaaf baay'ee gammanneerra. Naa carraan kun yaa akkuma beekamu duraan dargaggoon bakkuma hundatti faca'ee jira. Annaa akkuma fakkeenyaaf asirratti qofa nafne bakka adda addaatti ituu bal'atee jennaan wanni kun dargaggoota hunda bira qaqqabe jenna. Annaatti aansuudhaanii dhimma isaa yeroo ilaalu dhimma dinagdee Oromoo kana akkamitti kontirool goonaadha. Dinagdee Oromoo kana immoo kontirool gochuudhaa fi ikoonomik seentariin kan ta'e magaalaadha. Magaalaa kam keessa immoo fakkeenyaaf bara 2011 irraa kaasee ijoollota baadiyyaa amma fakkeenyaaf yoo dinagdee Oromoo ilaalate baadiyyaadha. 2011 kaasee immoo ijoollonni irra caalaansaa akka baadiyyaa keessatti beekama. Gara magaalaatti galfamaa ture Aggaaroos akka naannoo keenyaatti Jimmaa dabalatee. Garuu waggoota sadan kan arfan kana keessa immoo wanni akkasii jira. Fakkeenyaaf galfamaaru ijoolleen hojjetamaaraa hojiin akkasii. Akka nutti mul'atutti tattaaffiidhuma ijoolleetiin malee karaa biraatiin wanni ijoolleen fakkeenyaaf akka ergasii yeroo dur fakkeenyaaf Aggaaroo keessa yeroo jiran naazimuu jiranu yeroo as jiranu hirmaatamaa ture. Garuu yeroo kana bakka sadarkaa immoo fakkeenyaaf Finfinnee irratti illee ijoollee kallattiidhaan ikoonomiidhaan galchuun akkamitti ilaalamaa jira gara waaldaa kanaatiin jechuudha. Fakkeenyaaf isin akkana magaalaa irra gaafa deemtanii ammas duraanis carraa gurguddaa dhufu kan fayyadamaa jiru irra caalaansaa magaalaa akka ta'e beekama. Achi keessatti immoo ijoolleen keenya fayyadamaadha jenna. Fakkeenyaaf jechuun ammalaa ijoollee akka carraa kan dhufne nuti magaalaa Geenbirraayyee ijoollee taarget guruppii ta'an gara ijoollee 20 olii ijoollota eebbifamanii hadha waggaa lamaas erga eebbifamne waggaa 3 gunneerra. Kallattii kanaan garuu yaa mootummaan erga nuti eebbifamne gadi ba'ee wanti tokkollee qacarriin jiru ergi jedhe hedduun ijoollee hojii dhabeessa ta'ee tasfaa kutee waan jirudha. Hedduun isaa jira amma hundinuu as keessa jira. Hundumaa nuti waan akka fakkeenyaa fi kaampaaniin guddaa wayii dhufee ijoollota kana kallattii biraatiin hirmaachisee hojii uumaa fi jennee yaadaa turre. Kunis immoo kaampaanii keessaa kaampaanii isa guddaadha waan ta'eef carraa guddaa nu uumaa. Annaa ijoollota fakkeenyaaf waggaa lamaan kana keessa amma nuti ijoollee gaafa mooraadhaa baanu naannoo adda addaa fakkeenyaaf Affaar, Sumaalee faana baana. Gana amma gaafa walitti dabalee eenyu taanu ijoolleen naannoo sadarkaa akkasiirra jiranu piroofeeshinii qabanuun seektara jiranuun gara eenyutti galanii uummata ofii tajaajilaa jirani. Ijoollonni immoo akka Oromiyaatti jiranu akkamitti jiranii gaafii kooti kun. Mootummaanis immoo akka Oromiyaatti fakkeenyaaf isin qaama kamirraayyuu bilisaa dargaggoonni har'as ta'e boris faayidaa uummataatii fi dhimma uummataa irratti. Garuu gaafiin koo akka kanatti immoo maaltu nu yaadamaa jira. Fakkeenyaaf namoonni as keessa jiru irra caalaansaa waan hubatee yaada. Barattoonni tokko fakkeenyaaf umurii isaa jiru hunda isaa fixee ka'ee sadarkaa kanaatti immoo deebi'ee amata 5-6 yookiin amata 2-3 gaafa mataarra taa'u akka dhuunfaatti taafachuu danda'a. Maaltu itti dhaga'ama. Kanaafuu fakkeenyaaf wantoota kana akkamitti ilaalaa jirtu. Naa waa'ee ikoonomiitti immoo fakkeenyaaf miseensummaa kana akkamitti immoo fakkeenyaaf amma nuti parsantii xiqqoodha kan dhufe ijoolleen. Dargaggoonni hedduminaan wayin immoo 1000 lakkaa'anu baadiyyaarra jiru waan ta'eef miseensummaa waldaalee dargaggoo kana immoo akkamitti amma godaatti gadi bu'ee yookiin immoo fakkeenyaaf akka seektara keessaniitiin jechuudha argachuu danda'ama kan jedhudha. Kanaaf jabaadhaa rabbi isin wajjin haa ta'u galatoomaa. Duraan dursee galatoomaan jedha baga nagaan dhuftanii jechuun barbaada. Yaadni kun yaada gaariidha. Waldaan kun kana keessatti darbanii asiin immoo as qaqqabanii dargaggoota kanaaf har'a qaqqabuun baay'ee gaariidha. Keessattuu akka aanaa keenyaatti dargaggoonni hojii dhabeeyyiin baay'ee waan ta'aniif as yeroo kanarratti dhufuun keessan yeroon isaa sirrii dheedheetan yaada. Akka yaadaattis kan ka'uu qaban keessaa tokko hojiilee gurguddaa hojjechuudhaaf karoorfattanii jirtanii hojii karoorfattanii keessaa immoo hojii irratti karooraan erga karoorfattanii booda hojiin kun hojjetamee lafa qabee jira. Amma akka gaafiitti kan ka'uu keessaa tokko akka amantiitti irra caalaan keenya musliima naannoon kun musliima ta'uu keenya waliin immoo hojii baarii fi reesturaantii kanarratti hojjechuun keenya hin jajjabeeffamu waan ta'eedhaaf sana keessatti akkamitti yaaddanii jirtan. Fakkeenyaaf hojiin baariin kun galiin irraa argamu kun
galiin isaa sirrii waan hin taaneef har'a caalaan keenya akkasitti waan amannuuf sun akkamitti musliimotaaf hojiin kun akkamitti hojjetamuu danda'aadha. Gaafiin inni itti aanu immoo oomishaaf oomishtummaa kana keessatti dhiyeessiin gabaa keessatti hojjetamu kun bifa kamiin akkamiin isa jedhu irrattis utuu ilaalamee gaariidha jedheen yaada. Galatooma. Galatoomaa jechuun barbaada. Maqaan koo Iftuun jedhama. Obbo Sanyii Waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa kana yaaddanii as nu dhufuu keessaniif baay'ee galatoomaa. Kana jennee yaadne nu jalqaba. Walga'iidhuma jira jennaan dhufne. So kana immoo baay'ee kan barbaannu turedha. Baay'ee barbaanna akka as introduction akkas nutti himtanitti waldaan kun hojii baay'ee hojjeteera Oromiyaa keessatti. Informationii haga ta'es kan waldaa kana qaban turanii waldaan kun osoo as nu dhufee jedhee nama yaaduun ture dhufee asitti arguu kootiif baay'ee gammadeera. So baay'ee nutti tola. Akka gaafiitti immoo osoo directionii nutti argisiistanii isa kamiin osoo deemnee akka milkoofnu akka nutti himtanu barbaada. Kanuma galatoomaa. Jalqaba irratti galatoomaa baga nagaan dhuftaniin isiniin jedha. Institushiniin akka kanaa kooperaatiiviin akka kanaa neeshin biildingii irrattis ikonomii biildingii irrattis gahee guddaa qaba jedhee anis nan amana. Isa taasisuudhaan immoo kooperaatiiviin akka kanaa biyyattiidhaafis ta'ee naannoo kanaaf waan barbaachisaadha. Waan jajjabeeffamuu qabu hundi keenya waan nu gammachiisedha jechuudha kun. Itti aansuudhaan achirratti proposaalii isin dhiyeessitan irratti waa baay'ee waan nama gammachiisu waan hedduu namatti tolu nutti agarsiiftaniitu waan isin jajjabeessinu. Garuu immoo karaa biraatiin proposaalii keessan irratti akkan argetti wantoota Product adda addaa kan naannoo tokko hin jirre gara naannoo biraa geessu wantoota nama bashannansiisan ammoo sanarraa immoo wantoota hawaasa tajaajiluu danda'an tokko tokko kaaftaniittu. Garuu immoo gama sarvisii hawaasa keenya keessatti mul'atu bifa kamiin immoo hojjennee fakkeenyaaf hawaasa keenya keessatti sarvisii adda addaa kan hawaasni tastawaagolaa jiru baay'eetu jira. Kan hawaasni utuu dhaqee seeraan gaggeeffamuu qabu kan inni utuu hin gaggeeffamin deemaa jiru sarvisoota adda addaa jira waan ta'eennaani dargaggoota isinis qabachuu dhuftan kun kaapitaalii otoo hin ta'in humna baratee humna isaatiin barumsa isaatiin kan inni isin tajaajiluudha as jiru jechuudha. Dargaggoota kana qindeessitanii sarvisii hawaasa kanaa gama barbaachisuun hunda jaraayyuu kennitanii garuu immoo kara sanaan waa lama fayyadamuu dandeenya jechuudha akka kiyyatti. Tokkoffaa hawaasa keenya tajaajila sirrii kennaafii jirra. Lammaffaa immoo biizinasii barbaachisaa ta'es hawaasa sanarraa argataa jirra jechuudha. Kanaafuu gama kanaan maalii addaniittu kan jedhu isin gaafachuun barbaada. Gama biraatiin yaa dhaabbanni akka kanaa mootummaan jiraatee jijjiiramee maal ta'e akka institushiniiti waan ta'eennaani hawaasa kana wanta barbaachisaa fi sirriitti qabamee deemuu qabudha. Amma immoo gaafiin kan biraan qabu dargaggoota as keessa jiran kana bifa kamiin as keessatti hirmaachuu danda'u. Fakkeenyaaf kooperaatiiviin akka kanaa yeroo hundeeffamu meebii kaapitaala jalqabaa waan jedhamu jiraachuu danda'a sheerii yeroo galu jechuudha. Kan immoo tasumaa waan qabne fakkeenyaaf sibsabaadhuma addaa kan asirratti hirmaachuu qabu sababa tiraanspoortii dhabuutiin kan hin dhufne jiraachuu danda'a. Kan tiraanspoortii kan biraarraa liqeeffatee dhufee jiraachuu danda'a. Isuma from the scratch zeeroorraa ka'ee akkamiin kanarratti hirmaachuu danda'a? Akkamiin gahee kana keessaa qabaachuu danda'a? Isa jedhu akka nu keessanuu fi bifa kamiin akka naannoo kana qabatanii asitti sabantan kana fudhattanii deemtan ifatu nu gootaniin jedha. Gama biraatiin waan nuftanii kana asitti bantanii ibsa kana nu kennitaniif guddaa galatooma. Egaa galatoomaa isiniin jenna. Walgahiin irraa kuni walgahii yeroo dheeraa barbaadaa ture. Yeroo dheeraa dhukkubaa ture. Akkanas ta'in yaadne turre. Kanaaf dhuftanii waan kana kaaftanii
gurruma keenya keessa kaa'uuf baay'ee galatoomaan isiniin jedha. Takka akkasitti gadi bu'amee wanni dargaggoo keenya dubbatamee hin beeku. Hammas dubbadhee hin danda'u waan na keessa jiru sa'aatuma gabaabaan dubbadhaa. Dargaggoon keenya akka biyyuma keenyaatti akkuma godina keenyaatti gatamaadha. Abbaan qabu haadhaan qabu. Akka waan bakkeetti dhalatee bakkumatti guddateeti. Namni yaaduuf hin jiru. Ofii yaaduufis karaan beekamu. Zamana dheeraa qalbiin dhukkubsataa ture. Biyya keenya immoo akka beektan alhamdulillah biyya nageenyaan beekame. Biyya utuu misoomuudhaan biyya of danda'a ta'edha. Yeroo daruu kan haasa'u. Wallahi biyyoon biyya keenyaa kun isa irra deemanuu miti. Otuu hobcoo geessanii daakanii nyaatanii isa riskii ta'uudha. Isatu gatamee miilaan irra deemamaa yeroo dheeraa jechuudha. Irra jannaan kan nama quuqne kassamnaan hamma kan ol kennuudha wallah. Abbaa dhabee qabbanni hamma miidiyaa irratti ilaallu kun asuma jira. Birraa gannan qabu oomishaaf abbaa dhabe malee nama dhabe malee biyya irra ta'anii beela'anii miti. Ijoolleen keenya karaan itti agarsiifamuu dhabuudhaan inni tamaaree gatamee barandaa taa'ee utuu gadi baatanii amma dellaa kana jala deemtanii waan inni hojjetaa jiru nagartu. Waan nyaatamuu qabu dhiiseet waan hin nyaatamne nyaata. Waan dubbatamuu qabu dhiiseet waan hin dubbatamne dubbata. Waan ilaalamuu qabu dhiisee waan ilaalamuu hin qabne ilaala. Rakkina guddaa keessa ijoolleen keenya. Dhibee guddaa keessa jira. Misoomaaf harka hin qabu. Garri guddaan isaa maal ta'a eegaa jira. Abbaan du'uu kan eegaaru jira jechuudha. Waan itti darbi nyaachuudhaaf waa dhuguudhaaf jechuudha. Sila abbaa jalatti waa guddaa hojjetee kan nama biraa fayyaduudhaaf deemu du'a abbaa kan eegaaru dhaaluudhaaf jechuudha. Gadda jabaa rakkina hamaa keessa jirra. Hammas taanaan astaa ergaa kana dabarsuu hin danda'u wallah. Isin bira jirra bakka jirtanutti beekumsa qabnuun isin bira dhaabbannaa ijoolleen keenya kun gadi bu'anii ijaaramuu qabu. Gadi guddaan ijoollee keenya hojii tuffatu. Xiqqoo irraa kaanii ol deemuu kana hin beekanu. Gaaraa gad dhufuu barbaadu jechaadha. Isaaf ijoollee keenya kanaaf yaadamuu qabaa. Gama qarummaatiin cimanii baratanii qaroomuu qabu. Gadi guddaan isaanii utuu ta'anii yaadda'anu utuu hojii tokkoon hin galin utuu fuudhanii ilmoo tokkoon argatin kan ilkaan irraa dhume kan maddiin isaa irraa caccabee dhume hedduutu jiru ijoolleen keenya. Bilaasha ta'anii isaaf waan kana isin bira dhaabbanne isinis bira dhaabbattanii takkaa walgahii akkanatti gammachiisaa ta'e ijoollee keenya gadi ijaaru takkaa dhageenyee hin beeknu agarree hin beeknu. Waan guddaa dhageenyee waan guddaa nu dhaggeessiftanii isaaf hojiin kuni hojii gabaabinatti sa'aatii kana keessatti ijaaramee dhumuu miti waan irra bulamee irra uulame gadi ciminaan gad dhaabbatee waan jedhu iyyee hojii gabaabaa yeroo gabaabaa keessatti kaaftanii isa kana insha Allah funduratti ijoollee keenya hammana walitti yoonu qabdan gad dhaabbannee waa'ee misoomaa bichaadhaaf waa'ee jaalalaatiif irra dhaabbannee kitaaba qabna amantii qabna irra dhaabbannee ijaaruudhaaf wanni tokko nu daangessu hin jiru. Rabbii keenya qabna mootummaan keenya mootummaa misoomaati bira dhaabbannee ijaaruudhaaf wanni tokko illee nu rakkisu hin jiru. Hadaraa waan kana irratti cimaati gad dhaabbadhaati ijoolleen kun akka ol nuu deebi'anii inni gadi barandaatti gatamee barandaadhaa fuudhamee kan qabarmaaru jira jechaadha. Tokko waan tokko kiisisaa keessa waan jiru garaasaa keessaa waan qabu baankiidhaa waan qabu ijoollee akkanatti ijoollee hedduutu gatamanii abbaa dhabanii duraa rakkataa jiru. Kan ammoo harka wal qabanne rabbii keenya yoo qabanne mootummaa keenya jalatti hundoofne biyya keenya misoomsuu hin dandeenya. Ijoollee keenya ol deebisnee hojiitti galchuu hin dandeenya. Wanni tokkollee nu daangessu hin jiru. Kanaaf amaanaan jedhaa ijoollee keenyas amaanaa kan isiniin jedhu
jajjabaadhaa afuura qofan ta'inaa sagalee qofan ta'inaa wanni kun hojiirra ooluu qabaa jajjabaadhaa kufnee jirra akka kaanu biyya keenya kan utubee ijaaru nuhi malee nama biraati miti bakka biraati kun tokkollee wanni dhufu hin jiru asii qabna waan ga'a ardiin nu irra jiru kun ardii misraati bar ardii misraa bishaan nu itti taphataa jiru kun utuu mana kana keessaa bishaan hamma qonnee baafanne mana kana keessaa baa bishaan tu gadi hin bahin jechuudha mana kana keessaa nu baa biyya Harar yoo deemtan bishaan nu kadhaa yaa darasa jetti bar laastikii shara haftee bishaan waraabdee irra keesseetti bishaan san achitti eegdee jechuudha misoomaaf kan keenya mana keenya keessa jiru bishaan kanaaf rakkoo tokko hin qabnu rakkoon kan keenya dadhabina wallaaluma wal dhagahuu dhabuu bichaa malee waan tokko rakkoo tokko hin qabnu kanaaf haasaa hedduutu na keessa jira dandee waqtii isin duraaf fixuudhaafis nan rakkadha asumatti dhaabaa galatoomaan isin jedha. Baga nagaan dhuftan jechuu barbaada. Wanni dubbatamuu qabu dubbatameera. Manguddoon keenya illee wanni isaan dhiisan hin jiru. Dargaggoon yeroo ammaa akkuma beekamu dargaggoo hojii dhabeeyyiidha. Gara kamiin yoon deeme ka jedhee yaadaa jiru waan ta'eef nutillee carraa kana carraa bareedaadha jennee akka dura itti yaadne olitti itti gammannee jirra. Dhaabbanni keessan kun waan baay'ee nutti toluuf isinillee lammiidhaaf dargaggoo kana bira dhaabbattanii akkasin yaada jiru yaada waliin wanni isin akka keessatti argitan barattoota eebbifamee ta'aa jirudha. Barattoota yaada babbareedoo qabanidha. Yaadni jaraallee biyya ijaaruu danda'udha. Gama kaaniin gaafa hojii dhabe hin beektanii waan garaagaraatiin daangeffamuu danda'a. Gara yaada garaagaraatiin daangeffamuu danda'a. Isa kanaaf yaada keenya nutillee waldaa kanaa waliin taanee ijaaramnee tokkummaadhaan hojjechuudhaaf isinillee yaada of keessatti qabdan iftoominaan hojiidhaan argamsiisuu qabdan yaada jedhudha. Galatooma. Galatoomaa jecha carraa kana naa kennuu keessaniif hawaan baay'ee waan hin kaasuun qabu. Yaanni baay'een fi yaanni gaariin ijaaraa ta'e hedduun mana keessaa ka'aa turanii qabxii lama yookaan sadii jechuudha kan inni irratti dabaluu danda'u yookaan akka jajjabeessaatti jechuudha kan inni dubbachuu qabu. Inni jalqabaa wanti kun waan gaarii fi waan guddaa waan barbaachisaa ta'e jechuudha irratti hojjetamuu qabu. Waan dargaggoota keenya akka waliigalaatti barbaachisaa ta'ee fi rakkoo dargaggoota keenyaatiif furmaata ta'e fi gaarii ta'e jedheen fudhaa baga nagaan dhuftan baga nagaan gara keenyatti dhuftan weelkaam isiniin jechuun barbaada dursa irratti. Taanseetu wanti kun gaarii ta'ee jiru wanta barbaachisaa ta'ee jiru haala kamiin akkamitti irratti hojjechuu dandeenya akkamitti waliin wal qabnee ittiin fooyya'uu dandeenya isa jedhuuf bal'inaan gama keessanirraas tuunuu kaaftanii adeemsa jechuudha. Fi tokkummaa jechuudha waan uummata keenya keessatti akka waliigalaatti rakkoo cimaa ta'ee jiru. Inni kun akkamitti eeggatamuu danda'a? Akkamitti nuuf argamuu danda'a? Akkamitti build gochuu dandeenya? How we can build the word unity? Akkamitti build gochuu dandeenya? How we can keep it up? Akkamitti eeggannee itti fufuu dandeenya? Isa jedhu irratti utuu nuu kaaftanii. Especially akka dargaggoota ana kan hubadhetti kun rakkoo keenya waliigalaa akka uummata neeshinii guddaa kanaatti ta'etu jiru. Akka dargaggoota naannoo keenya kanaatti akka jeneraal akka godina Jimmaatti jechuudha. Wanti kun akkamitti lafa qabachuu danda'a? Dargaggoonni keenya akkamitti walitti dhufanii waliin hojjetanii milkaa'uu danda'u? Akkamitti jijjiiramuu dandeenya dinagdeedhaan? Rakkoon keenya guddaan hiyyummaadha. Kan miila nu takaalee, kan dubbannullee nurraa bareeduu didee, dubbiin nurraa toluu didee jedhe akka itti dubbannullee wallaaluudhaaf deemaa jirru. Rakkoon keenya guddaan kan nu sakaalee jiru. Isa kana akkamitti isa kana solve gochuu dandeenya? Akkamitti furmaata kaa'uu dandeenya? Akkamitti wal qabannee waliin tarkaanfachuu dandeenya? Tokkummaa jechuudha. Rakkoo wal sakaaluutu jira. Wanti tokko yoo dhufee jedhe lafa qabatee itti fufuu hin danda'u.
itti fufuu hin danda'u. Naasaama amma tokko meebii jalqabuudhaaf ni sosochoo'ama garuu kanumanni hafe arguudha. Kanumanni tu jijjiirama tokko hin fidin hafe arguudha. Inni kun akkamitti furamuu danda'a? Akkamiin lafa qabatee wanti tokko hidda baasee caaroo baasee jijjiirama jedhamu fiduu danda'a? Akkamitti nama dhuunfaarraa kaasee hanga biyyaatiif jijjiirama fiduu danda'a? Akkamitti jijjiiramuu dandeenya? Gama kan kootiin rakkoon guddaan isa kana bakka. Anaaf rakkoon guddaan hiyyummaadhaa. Hiyyummaa kana keessaa hojjedhee akkamittan jijjiiramuu danda'a? Namni mootiveet na godhu, namni dudduuba kan kootii puush na godhu jiraannaanan hanga kamittuu maa shunkurtii dhaabuu hin ta'in, maa qullubbii dhaabuu hin ta'in. Hojjedhee jijjiiramuudhaaf hiyyummaa kana keessaa ba'uudhaaf qophiidha. Garuu akkamitti tokkummaa barbaada. Hojiin kamuyyuu wal ta'uu barbaada, waliin hojjechuu barbaada. Haala kamiin waliin hojjennee jijjiiramuu dandeenya? Tokkummaan keenya haala kamiin lafa qabachuu danda'a? Haala kamiin itti fufuu dandeenya? Isa jedhudha. Kanarrattu yaada nuu keessanii, kallattiis nuu keessanii baay'ee na gammachiisaa, baay'ee natti tola. Galatooma ulfaadhaa jechuun barbaada. Isaan ajaa'ibee fi dubbii kanaan dura waltajjii baay'ee irratti hirmaataa turre, ijoollee as jiran baay'ee isaas ilaalaa turre waan ta'eef dubbiin amma asirratti an hadda qalbeeffadhe waa baay'ee isaati. Wanni sunis wanni addaan asi ta'e wacaa fi oduuwwan adda addaa kan jedhu irraa bilisa ta'anii hojii hiyyummaa tokkitti irratti yoo hojjetan akka jijjiiramuu danda'u. Isa oduu namaa fudhatanii haasaa namaa as fudhatanii naannaa walirraa kan jedhu sanarraa waa baay'ee isa hubadheera. Kanarratti hojjechuunis barbaachisaadha kan jedhudha kan hin hubadhe. Kanatti aansuudhaan akka isaan yeroo gara aanaa keenya yookaan godina keenyaa dhufan haala nageenyaa isaanii ittiin hubataniif nu galateeffataniif isaanis galateeffachuu barbaadna jechuudha pirezidaantii kana. Kanatti aansee ulaagaawwan mana keessaas ka'aa turan akka ifee ka'uudhaaf kan hin barbaade tokko bizinees pilaaniin aanaa keenya yookaan magaalaa keenya irratti hojjetamanii ijoolleen kun itti fayyadamuu, dargaggoon keenya kun itti fayyadamuu danda'an kan akkamitti qophaa'ee jira. Fakkeenyaaf inni achirratti jiru asitti fakkeenyaaf ta'uu dhiisuu danda'a akkuma mana keessaa ka'ee jiru. Fakkeenyaaf nu bira bunni jira. Nu bira akkuma sira kaa'ee jira faafaateen jiraachuu danda'a. Bakki argama bunaa jiraachuu danda'a. Hojii baay'een jiraachuu danda'a jechuudha. Ta'ee utuu jiru garuu bizinees pilaaniin barattoota keenyaaf dargaggoo keenya kana wajjin wal simee adeemuu qabu qophaa'uudhaaf karoorfattanii jirtan utuu nu kaastanii ifa nu ta'e kan jedhu kaasuun barbaadetanii dabalataan waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa kana ta'uudhaaf miseensa kana ta'uudhaaf ulaagaa maal nu barbaachisa? Namni tokko miseensa caffee kana ta'uudhaaf maal yoo guuttate miseensa caffee kana ta'aadha kan jedhu barbaade kanuma kaasuu barbaadetan galatooma. Ayyee yaada ka'uu yaada ciccimaa kaastanii jettu dhugaadhaa fi ijoollee ciccimtuun akkam jettu yaada isin kaastan irraa agarree jira. Baay'ee isinitti gammanne dhugaadhaa fi so isin qabannee wanti nuti godhuu dandeenye hin jiru. Baay'ee ka'umsarraa yeroonii fi sagantaa kana qopheessuudhaaf yaadne akkuma ustaaziin keenya ja'an sammuun ijoollee keenya potenshaala osoo qabanii lafatti qisaasa'uu hin qabu. Walitti qindeessinee gara misoomaa galchuu qabna jechuudha kaane. So ijoolleen akkasii ijoolleen ciccimtuun jiraachuu keessan agarree jirra. Baay'ee isiniin boonnee jirra. Yaaduma kanaan ibsachuu barbaade gara pirezidaantii keenyaatti isin dabarsa. Galatooma hundi keenyayyuu teenyaa mari'achaa jiru. Maaliif mari'annaa? Karatti deemuu qabnutti. Mootummaa qofarraa eegganna yoo ta'e hin argattan. Bulchaa aanatirraa hin argattan. Mootummaa gubbaatii miti. Anii fi isin walitti dhiyaanne hiyyummaa keenya irratti qoricha daawaa argachuu hin dandeenya moo hin dandeenyu? Daawaa argachuu kan dandeenyu nuyi. Nutu uummata. Mootummaan akka haala mijeessu qofa gaafanna malee hojii hojjechuudhaaf nutu ijaarama. Ofiin ijaaramne nuti. Baay'ee kan nu dinqisiisachuu qabdan deeggarsii fi gargaarsi siyaasaa murtii siyaasaa tokko illee nu keessa hin jiru laala. Ofiin kaanee ofiin waan hundaatti deemne mootummaan seera feera qofaan nu gargaara. Damee erga qabanne waldaan tokko eeyyama lama isa barbaachisu. Eeyyama tokkicha isa barbaachisa. Garuu immoo damee bakka hundatti godhachuu hin danda'a. Bakka buutummaa kennina. Kooree dhaabbata. Miseensa horanna.
labsii 985 muraa 2009tu jira. Oromiyaa irrattis, Finfinnee irrattis, Beeshaangul Gumuzittis naannolee hunda irrattu kan hojjetu labsii kana. Labsii kana qabadhaa. Tokko labsii kanaan warri ijaaran eessa jiru yoo jettan aanaa hundarraayyuu jiru. Aanaadhumaas kana hin jiru. Waajjira hojii gamtaa kan jedhamu hin jira as. Aanaa kana keessa. Waajjira hojii gamtaa sun ka'umsi isaa nama 51 fi sanii oliin kan ijaarsa calqabu. Garuu maal gochuu qabna nuti? Kara waldaa keenyatitti asitti haala mijeessina. Kooreen har'a gadi dhaabbata. Har'uma dhufnee har'uma waan hundaa koorees caasaa isinii caasessinee deemna baga gammaddan. Beellamni hin barbaachisu jechaadha. Biirokiraasii hin barbaachisu jechaadha. Amma calqabne amma dafnee yoo raawwanne malee boru guyyaan guyyaa biraati. Mul'anni keenya waan guddaa agarre gamatti. Waan xiqqoodhaan calqabne dafnee raawwanna. Isa san bira ga'uuf waan xiqqaan calqabne. Waan guddaa yaadi waan xiqqaan calqabe daf raawwadhu bakka san ga'uun keenya oolu. Kanaaf ka'umsi keenya maal fakkaata? Mul'ata qabaachuu qaba. Mul'ata kaayyoo galma qabaachuu qaba. Waldaan tokko yoo ka'u isa saniif sirriitti waliin haasofnee jira. Aayyuu baay'ee qabdu. Ofitti magnee tokko asitti namoota 5 har'a isiniif goona. Propoosi kan isinii goone jira. Haala kanas kan mijeessan jiru. Isaan kana asii bakka bu'u. Lammaffaan mana marii qabna waldaan keenya. Mana marii miseensa 366 qabna. Achi keessatti simma kannaa jechaadha rifoormii kana keessa. Sagalee keessan isinii ta'u jechaadha achi keessatti. Diinagdee dargaggoo Oromiyaa hunda keessatti Oromoo fi akka waliigalaatitti akka waldaatitti sagalee isinii ta'u jechaadha. Waan hojjechuu qabnu kamiyyuu as finnaa jechaadha. Kunis galtee tokko fudhadhaa. Kan biraa maalinni kan gochuu qabnu miseensa akkamitti taanaan miseensa haalli ittiin ta'uu qabdan miseensi haalli ittiin ta'uu qabdan waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaatitti makamuudhaaf waldaan kamiyyuu sheerii qaba. Sheerii waldaa keenya wal fakkaataadha. Tokko sheerii 5 qabaatee tokko sheerii 1 qabaatu. Sheerii wal fakkaataadha. Sheerii tokko 10,000 10,000 hojii adeemsistuun 3,000 sarvis chaarjiin 500 13,500 fageenya waan qabuuf gaggeessitoonni asii yoggaa dhufan namni hundi nu bira dhufee dhimma raawwachiifachuu hin danda'u. Kooreetu raawwachiifata. Isin akka caasatti wanna guutachuu qabdan, wanna murachuu qabdan, wanni irratti walii galtan asumatti biiroo banamee biiroo bantan waan biiroo ittiin guutattan nutu ramada. Biiroo keessan san koompitara waan akka koompitaraa, teebilii, teessoo maalii kana biiroo nutu isinii guutu. Waldaatu isinii guuta jechaadha biiroo muummeedha. Xalaa hin barreessina. Bulchiisni har'a nu banee jira. Bulchiisatti xalaa hin barreessina. Teessoo keenya asittiin godhanna. Warri barattanis warri hin barannes jiddugala kan barates baay'ee kan barates daka kan barates hunduu waltaadha. Waldaan gamtaa ati barataadha, ati doofaadha, ati jiddugalaadha, ati olaanaadha hin jedhamu. Hunduu namummaadhaan ijaarama. Namni namummaadhaan kabajama. Namni namummaadhaan eegama. Sadarkaa barnoota isaa wal darbuutiin hin eegamu, hin laalamu. Suni wannoo keessan galu. Namni hunduu nama waan ta'eef tokko kana. San kan darbe asii warra jiran biiroo bannaan manaajara tokko isinii qacarra. Manaajara tokko isiniif qacarra. Asuma. San booda haala hojii magaazana asitti calqabdanii jirtu miti. Magaazanni tokko asitti calqabamee jira. Buna calqabnee jira heeyyama keenya. Buna irratti wanni harkaa qabdan wanni oomishuu dandeessan buna dabalatee damma akkamitti akka oomishuu qabdan warra leenjii isarratti kennuu danda'anis finneetoo bifa olaanaatiin gadi finnee bifa kamiin hojjanna kan jedhu sirriitti hin hojjannaa jechaadha. Waan biraa waan oomishamuu qabus akka oomishtan goona. Waliin hojjanna. Hojii qofa jiddugala godhadhaa malee ilaalchi keessan hojii diinni keessan hiyyummaa haa ta'u malee qabeenyi keessan humna keessan haa ta'u malee beekumsa keessan immoo dabalata. Carraa guddaa kan jechuu qabdan
carraa addaa ta'e kan jechuu qabdan jijjiirama kana keessa rakkoo san hunda qabsoo san keessa dabarree bu'aa qeerroof qarreen darbe sun daftara surree keessa suuqqatee iskibirittoo gurra jala naqatee harka walirra naqatee sinaayiperii dura dhaabbatee ofii qeexamaa ta'ee lafa jala lixee anaaf isin har'aan nu ga'uu saniif galanni isaaniif haa ta'u. Injifannoo barii injifannee miteetos 24,2010 uummata Oromoo martuuf carraa arjooma waaqati. Halkan keessaa sa'aatii 5 sun gaaf miteetos 24 halkan keessaa sa'aatii 5tti 2010 namni naannoo kanatti isaa ta'u bakka hundattuu alam bulleen jiru jira. Gammachuudhaan namni sangaan qallee jira. Hanqotoo tokkicha qabu ismaayyuu gammachuudhaan qalee bar. Sadaqaa qalee bar. Maaliif san gochuu danda'e? Maaliif san gochuu danda'e? Rakkate. Haadha Oromootitu dhungate dhaltee guddistee hammattee wajjin rakkattee barsiistee oduu ijaan laaltuu fuulduratti dhiigni isaan gala'eet irra teechisanii sirbisiisan bar. San hunda jalaa akka qabbanoof nuu gale. Dhiira keenyatu manatti barakachuu dideme. Dargaggeessa qalbii dhabneme. Hin rakkanne hin cinqamne. Dhiira taanee oduu jiruu dhalaaf cinqamne. Akka dhalaaf ciniinsuun nu qabutti rakkanne. Naqarsatu nurraa buqqa'eme. Har'a akkamitti nagaa keenya maaliif madaaluu dadhabne? Tokko yoo taatan tokko yoo taane humna mootummaa kana salphaatti ilaalinaa. Dhangala'aa dhiigaatii fi cabaatii lafeetiin dhufe mootummaan kun kana sirriitti akka beektan sirriitti ilaaluu qabduun baay'ee tokko isa hambiraa aanaa jirtanitti ganda jirtanitti bakka jirtanitti hanga gandaatitti hanga gootitti gadi buunee ijaarra. Leenjii sirriitti paakeejii qopheessinee qabna. Paakeejii irratti sin leenjisiisna. Isinumtuu wal leenjistu. Leenjii leenjistoota hin leenjisna. Hin leenjisiisna. Itti aansee immoo bajeta sirriitti karaa adda addaatiin irratti gurree gadi buunee leenjisna. Hojii itti galuu qaba. Dargaggeessi hojii hin qabne lafarraa akka hin jiraanne goona. Du'ee oduu hin ta'in hojjetee akka jiraatu malee akka du'ee badu hin barbaadu. Iba'aa dudda cabsaa. Iba'ee taa'aa taanan taa'eetuma calqidee silaala taanan baala nyaachatuma oola taanan dhaa isa cabsaa. Hin barbaachisu. Iba'aan hin barbaachisu. Iba'aan hattuu ta'a booda. Iba'aan ajjeestuu taati. Iba'aan wal nu ficcisiisti. Iba'aa eeggadhaa. Iba'aan rabbi fuuldurattis hin jaalatamu nama fuuldurattis hin jaalatamu. Humnaan nuu kenne rabbi, fayyaa kan nuu kenne rabbi, qaama guutuu godhee kan nu dhuume rabbi, akka ittiin hojjennuu fi akka ittiin diinagdoofnu, akka ittiin saba kan tajaajilu, akka ittiin biyya tajaajilu, akka ittiin rabbi keenya galateeffannuu fi malee ittiin teechee harka kee deessitee nama akka kadhattee jiraattuu fi miti kan rabbi si dhuume. Kaayyoo dhuumamneef sallaaluu qabna. Maa rabbi na dhuume? Maaf gadaamessa haadha kiyyaa keessaa fayyaa godhee na baase jenne kaayyoo dhuumamneef laaluu qabna. Hoo isa duubatti teellarratti deebitee hoo hubatte an fuuldura keetii siif gala ifata. San laaluu qabnaa jechaadha. Sanoo taanedha. Ani ka'umsi kan koo leestiroo irraa kaasee hojjedhe ani hojiin hin hojjenne hin qabu. Leestiroo hojjedhe balfa mana manaa ba'u baase. Maal gochuudha kan qabnu? Kooreewwan amma ijaaraman kun amma gandaatitti gadi bu'ee haa ijaaru. Nuti sanadoota barbaachisaa ta'an miseensummaadhaaf barbaachisaa ta'an hunda isiniif guunna hin guuttu miseensa taatu. Kaffaltiin harkatti kennamu hin jiru. Baankiidhaan baankii siliippiidha. Baankiidhaan galama baankiidhaan numa nagayeetti jijjiirama baankiin isiniif jijjiirama kan baankiidhaa san nagayee waldaatti jijjiirama sartifikeetti qabdu sheer sartifaayidii ta'uu qabdu. Namni miseensa waldichaa ta'e martu isaa waan waldaan dhume hundaa fayyadama. Isa baarina restoraantii kana wal qabatee musliima nuti akkam goonaa carraa gaariidha mee musliima ta'uun keessan
baarna reesturaantirraan kan ittiin nagadamuu fi han barbaadu moo hin jiraa jechaadha. Kan musliimni hin barbaadne han barbaadu moo hin jiraataa jechaadha. Maal gochuutu nurraa eegama? Bakka lamatti addaan baasna. Maali isaa baasna? Maalaqicha hin beekname. Musliimni hin liqeeffatu, hin liqeessu. Hin liqeessaa, hin liqeeffataa garuu dhalarraa bilisa. Dhala nyaatu, dhalas hin kennu. Dhala hin kaffalchiisu, ofiifis dhala nyaatu. Kana sheeriyaan akka dhoobu hin beekne. Kanaafuu baankonni hawaalee irratti hin hojjetu dhalarraa bilisa. Ammaal ta'eef dhalaan isin tuttuqsiisna, walitti isin tuttuqsiisna. Liqii dhalarraa dhala qabutti walitti isin hin finne. Maal gochuudha kan qabnu? Fakkeenyaaf amma reezartii hoggaa fudhattan bakka lamatti addaan qoodamuu ni danda'a bakkuma jirutti. Maaliif kan dhugaatirraa maalirraa bilisa kan ta'e kophaatti. Isa san sheerii isaa akkamitti qoodama kan jedhamu diriirsuu ni dandeenya. Gama biraatiin dhugaatii maalii waan neeyyamamne kanan amantaan kan neeyyamne kan addaan baasna lakkoofne. Han keessan keessan, han keenya keenya, han waloo walooti. Akkasitti adda baasnee beekachuu qaba. Qabeenya waloo waloodhaan fayyadamna. Bifa saniin deemamaa jechaadha. Fakkeenyaaf gibirri guuramee maal jedhamee to daandiin inni hojjetama moo hin hojjetamu? Daandiin kun yoo hojjetamu maallaqni dhalaa fi maalidhaa wani adabbiidhaan maalidhaan hin qabamoo hin qabu of keessa. Aspaaltii sanirra hin deemna moo hin deemnu? Aspaaltii sanirra hin deemna moo hin deemnu? Daandii sanirras hin deemna miti. Garuu daandiin sun hoggaa hojjetamu kara kun kan karanaati, karri kun kan karanaati jedhamee hin hojjetamu aspaaltiin. Aspaaltiin hojjetamu walumatti hojjetama hundaafu. Aspaaltiin nu hojjetame jedheetu manni gammada malee maaliif akkas ta'ee akkamitti akkas ta'ee hin jedhamu. Garuu nuyi waldaan akka waldaatitti waldaadha waan ta'eef maal gochuu qabna? Fedhiidhaan, jaalalaan, walii kabajuudhaan, wal eeguudhaan ijaaramna erga jenne maal gochuu qabna? Addaan baasna daangaan kana kan daangaan kana kan fayyadamne ekelee kan bu'aan kana keessaa argamu warra akkanaatiif haala kanaatiin bu'aan kana keessaa argamuu fi akkaawuntiin kara kanaatiif akka kanatti bifa saniitti siisteema irratti diriirsina. Rakkoon hin jiru kun hin cinqu kana kan itti deemnu. Gama biraatiin maal inni kan gochuu qabnu? Hojjettoonni warri hojii hin qabne martu keessan hojjechuu qabduun akkamitti walitti ijaaramuu qabdu? Bakka jirtanitti, bakka hojjettanitti nuti haala mijeessinee waliin deemuu qabna. Amantaadhaan gargar hin baanu. Amantooleen hunduu tokkuma amantaan eenyumtuu wal kabajee Protestaantiin Musliima kabajeetti, Musliimni Ortodoksiis kabajee, sanis kabajee, kanas kabajee wal kabajnee jiraanna nuti. Akka baay'ina keenyatti ijaarama keenya sirriitti ijaaramuu qabna. Warri bulchiisa siyaasaa nu ijaaru jettee eegin. Hoos ijaaran irree dargaggoo liigii dargaggoota jedhamati. Liigii dargaggoota irratti ijaaramuu hin dandeessu. Isin ijaara. Inni kaka'umsaaf daddaqiinsa siyaasaa isiniif kennuu mala. Garuu birrii isinii hin kennu. Garuu diinagdee isinii hin kennu. Achi keessa ol baate tariitii muudama dhangoo siyaasatiif ta'uu danda'a. Muudama dhangoo siyaasaa argachuu dandeessa ta'a adeemsa keessa. Oo sirriitti dubbataa taate isaayyuu. Oo sirriitti cimaa hubataa yoo taate isaayyuu. Paartii gaggeessuu dandeessa jedhamee yoo sitti amaname dhangoon sitti kennama yookaan hin kennamu. Miseensuma taata. Kanaafuu Itoophiyaa Naashinaal Kooperaatiif Soosaayitii liigii hin dhaabnaa jechaadha yeroo dhiyootti. Diinagdeedhaan liigii hin dhaabna. Kanaaf liigii san amma dhaabnutti isin jabaattanii olaantummaa fiduu qabnaa jechaadha. Waldaalee 106 keessa tokkoffaa baanee jirra baay'isawee. Inni argamaadhaan lammaffaa baaneedha. Hambajata warreen gaddaati. Hambaranaa tokkoffaadha. Waldaalee 106 keessaa tokkoffaa baanee ambaasaaddarummaan kun kan naaf hidhame. Suufii geetii suufiitii fi meetii kanan hidhadhee deemu. Ambaasaddara nuti. Ambaasaddara. Pirezidaantiidhaan liqee waan barii motan. Sabsaabii motan. Pirezidaantii waldaalee keessaa tokko ancalqaba waldaa dargaggoota caffeeti. Akka Itoophiyaatitti. Kanaaf isin sirriitti cimtan
na caaltanii deemuu qabdu, darbuu qabdu. Tokka'uu qabna. Akka riksaatitti ka'uu qabna baay'ee. Jeetti fiiguu qabna guddinni keenya. Yeroo keenya irratti taphachuu hin qabnu. Wal eeguus hin qabnu baay'ee. Siyaasa keenya bilchinaan gaggeeffachuu qabna. Siyaasa keenya bilchinaan gaggeeffachuuf diinagdee keenya horachuu qabna. Qabachuu qabna. Hawaa harkaa qabuutu gabaa bahee waa bitatee gala. Nus akkasumatti deemuu qabna. Sirritti isin qabannaan. Gama biraatiin miidiyaa keenya asiirsa akka tamsaasawutti kominikeeshinii har'uma isinii dhaamnaas shanan kana keessa kominikeeshinii tokko. Aggaarorraa miidiyaa tamsaasa miidiyaa jenna. Waan asirratti jiru odeeffannoo fudhan kara hundarratti kominikeeshinii waan jiruuf isarratti hundaa'ee kara caffee miidiyaatiin isin tajaajilaa jechaadha. Adeemsa irratti qilleensas miidiyaa irraa fudhannee ETV irraa fudhannee kallattii qilleensanis isiniif bannaa jechaadha. Ifa isinii ta'ee jira bifa saniitiin qilleensa miidiyaa irraa fudhannus rakkoo as keessa jiru gadi buunee ni ijaaru. Mootummaan nu wajjin jira baay'ee. Kana sirriitti akka amantan. Mootummaa malee waan takka xistimbis jechuu hin dandeenyu. Mootummaa oduu qabnu nus gadi hin cabnu. Jaaladhaayis jibbaayis mootummaan kun raayyaa ittisa isaa wajjin oduu hin ta'in yookaan immoo poolisii wajjin oduu hin ta'in nutu jiraa fi qeerroon. Cinaa dhaabbanna. Nu keessaa bahe waan ta'eef keenya waan ta'eef hin eegganna hin tikfanna. Waan fedhe ta'e hin tikfatte bakka. Feetu aba'oo ta'e, feetu kaafa'oo ta'e, feetu fiibiyoo ta'e, kaaba'oo ta'e, maal ta'e mootummaan kun keeti. Waan fedhe ta'e. Uumaayyuu ta'e garuu mootummaan kun aneenyuti keeti. Maal waan taateef? Oromoo waan taateef. Bakka. Cinqama kee keessa dhufe. Adoolichi kaalitti walitti buuse dhimma isaaniitti isaan haa hiikkatan warri siyaasaa. Nu garuu rakkoo diinagdee keenya siyaasaan haa hiikkannu. Diinagdeedhaan erga of geenye booda siyaasa qabannee biyya bulchuu barbaadna nuti malee dhangoorra teenyee diinagdee horannee abbaa qabeenyaa ta'ee san booda dhangoota yarra nagahee bakka jedhee bu'uudhaaf neebar hin ta'u waan akkasanii hin qalladinaa. Diinagdee qaban dhangoon yaaduma ishiitu siyaasni dhuftee balbala kee galaa fi baasi dhoowwiti. Si kadhatti maaloo naanna bulchi maaloo ati nagaa siin jetti dhangoo si kadhatte ofuma ishiitiif si kadhatti. Ofuma ishiitiif. Kanaafuu akka dhangoon si kadhattuuf maal ta'uu qabda dur? Diinagdee qabaachuu qabdaan. Ati hiyyeessa taanaan nuti biyya bulchuu miti afooshaa bulchuu nuus hin gaafatu gooftaan. Koree afooshatu ta'uu hin dandeechu. Bulchiisa ta'uu miti koree afooshaa ta'uudhaaf iyyuu maal si barbaachisa? Mana qabaachuu qabda. Kireeffataa taatee kireeffattee jiraatta taanaan afooshaa tokko keessa jiraannaan koree si gochuu hin danda'an. Maaliif jennaan? Hundee sassaabdee hoo baddee hoo jala. Maaliif jennaan takraa hidhakaati. Iggaawwii siddatanyaa naan ta'e. Godaanaa seera qabeessa taate. Godaana seeraan alaa akka hin jedhamneef biyyi keeyasuma dhaloonni keeyasuma garuu godaanaadhaati. Maaf mana hin qabdu, mala hin qabdu, mana hin qabdu, maatii hin qabdu. Maalidha nama namta? Diinagdee keessaa tokko inni tokkodha. Kanaaf mana namni hin godhanne, namni mala hin godhanne hin kabajamu. Namni diinagdee harkaan qabu immoo harkaan qabne immoo uummata hawaasa naannootiin hin kabajamu. Yeroo marasaa ilaal kana waan fakkaatu surree isaa gadi buute ishiin jedha. Nasobe digrii qabaadhu, mastarsii qabaadhu ilaal kana daalacha baratee gootaraa qubee jedhamtee deemtaa jechaadha. Yeroo marasaa. Garuu immoo daka barnoota daka teeche yoo jabaattee ijaaramtee hojjettee waa harkaa qabatte sadaa jettee deemte furdina kee dhiisi furdina barbaadiin baay'isame qalloo taateetiyyuu ija guuttaa. Qalloo taateetiyyuu waa harkaa qabaannan ati diinagdoofnan eenyumtu siif jilbiifata. Dugdaan gadi sii jedhu nooruu siin jedhanii si bira darbu. Oo waa harkaan qabaanne hoo akkam nagaadhaa siin jedha akkatti jirtaa siin jedha. Eessa silaala akka saree nama ciniintoo eessa silaala? Luka jala silaala kopheen isaa qat jettee jirti immoo jallattee siin jedha. Humna keen qusatiin yeroo dargaggummaa kanatti gadi bu'ii ol bahiiti jabaadhuti waan qabattu qabadhu. Anyaan kee kasi kabaju yoo waa harkaa qabaatte waan torba jibba. Abbaa gaaraa ta'u jibba. Abbaa garaa ta'u jibba. Abbaa karaa ta'us jibba. Afuuftus sochaastus ta'u jibba. Jiddu qo'attu hin ta'ina. Maxxantus hin ta'in. Eeggattuus immoo hin ta'in. Kana torban irraa yoo bilisa taate malee nama taateetti fufuu hin dandeessu dhiiroo.
Kana keessaa ba'uufoo walitti siqii wal mari'adhu. Walitti siqii hojii hojjedhu. Gamtaan ijaarame, waldaan ijaarame, wal ta'a. Wal ta'a. Nuyi Finfinnee irratti hin hojjanne maagneetii taane wal yaammanne. Waan Finfinnee irratti fayyadamuu qabu daldalamuu qabu Finfinnee irratti kottaa daldaladhaa. Finfinnee gabaadhaa dhuftee Finfinnee hoteelaan bula fadhu mariimaa kootu saadaa kootu jettee toof saada mariimaa kee barbaada deemta taanaan maramartoo si qabee si hambisaachitti. Maramartoo keessa galta. Mariimaa jettee Faatumaa jettee kaatin of eeggannoo godhadhaa. Waan baay'ee wannan arguufanan. Dargaggeessa wannan ta'eefan dargaggoowwan waan taataniifan cabsee isinitti dubbadha akkatti baay'isawee. Namni isinitti dubbatu hin jiru waan ta'eefan. Ifa isinii ta'e kanaaf of eeggadhaadha. Buna irratti sirriitti hojjechuu qabna. Buna barana guuramu irratti waldaan asitti kan wanni jedhu irratti mazannee ofii keenyan iddoo dhiqiisa maali ekspoortii sin calqabna. Ekspoortii importiin calqabna. Waan alaa galuu qabu irratti hin galchitu. Buna guddistuu baay'istuu bunaa qoricha baay'istuu bunaa akkamitti akka fiduu qabnu akkamitti akka rabsuu qabnu. Maa daldaaltonni biyya biraa dhuftee si keessatti daldaalti dhiiroo oduu ati jirtu namaa moti ati hojii siif hin malu daldalli siif hin malu nagaduu hin dandeessu ati anati baratte maalin humni kee maalin dinagdaa'uu qabna qonna qofatti miti daldalattis galuu qabna cinaadhaan waan hojjette waan oomishte atutti daldali waan daldala saniif barbaachisu sanyii filatamaa taana sanyii filatamaa fiduu qabna wal mari'achaa fiduu qabna karaa dhufuu qaburraa fiduu. Asii wanna achi ol ba'uu qabu ol fiduu. Maallaqaa wal qabatee bajataa wal qabatee gamtaa baankii Oromiyaa jidduu keenya galfanna. Paartinarshippii waan ta'aniif. Inni jiwaallee adda addaatis hin qabanne. Warra nu wajjin dhaabbata faayinaansiidhaan wajjin hojjechuu barbaadu baay'eetu jira. Isaan san qabannee wajjin hin hojjenna. Daasbooraa walitti ijaarranna. Goofandii rasaasaa fi meeshaa bitadhaa ittiin wal waxalaa jedhan san karaa kanatti goofandii nu waa galchan. Iyyummaa ittiin waxalla. Iyyummaa akka ittiin amma wal waxallu iyyummaa walirraa ittiin haa waxallu. Akka nuu kennaniif daasbooraa sirriitti ijaarame. Baay'isawee daasbooraa 700 ijaarree jirra. 700 ijaaramee jira. Daasbooraa 700 sun karamitti akka nu wajjin LC'dhaan akkaawuntiin banamee akkamitti akka galuu qabu. Inni jiyoon akkamitti fiduu akka danda'u. Bifa sassaniin deemnaa jechaadha. Kanaaf hojjechuu qabdu, cimuu qabna. Isin amma rakkoo keessa jirtu jechaadha. Kanaaf nuti isinii dhufnee jirra harka wal qabannee rakkoo waloo san jalaa baanu mootummaa keenya ibidda dhalataa yoo ta'in dhuguma mootummaa keenya jennee fudhannee wajjin deemna. Ifa isinii ta'ee jira bifa saniin culullee qofatu itti fayyadamaa jira mootummaa kana. Culullee warra culullee beektu culullee warra culullee bakka warra lachisuu danda'utu laxallatee baddaan ba'a. Jalaan seenee mataan ba'a. Dargaggeessi bakka karaa ittiin deemtanis muuxannoo hin qabdanaa ta'uu hin beeknu. Woo barattan feesbuukii qofa irratti barachaa dhuftanaa ta'uu hin beeknu. Erga baatanii booda akkamitti ijaarama? Bakka karri kuni akkamitti wallaggaan wal hidhachuu qaba? Akkamitti immoo shawaadhaan gubbaadhaan akkamitti wal hidhachuu qaba? Aanaa 365 qabdi. Miti Oromiyaan akka waliigalaatitti. Aanaa 365 tokko godhuutti hin deemaa jira nama. Sani kan barbaadu wani. Hundi keessan qixa beekumsa akka argattan, hubannoo akka argattan, diinagdee irratti akka ijaaramnu. Wanna qabnu hunda akka waliin hojjennu. Qixa akka hubannu. Mana barnootaa asitti oolmaa daa'immaniitis haa ta'u, manneen barnootaa sadarkaa tokkoffaas haa ta'u, sadarkaa lammaffaas asitti isin banna inni ijaarra baay'isawee. Inni barbaachisa moo hin barbaachisu? Maaliif jennaan warri barannee qe'ee jirra jettu kun kutaa 12ffaa kan barate irraa kaasee barsiisummaan calqabaa jechaadha. Barsiisuu calqaba innumtuyyuu. Kanaaf qaarmiin qabu ilmoon namaa qaarmiin qabu barnoomni qaarmiin qabdu xiqqaas hin qabu jabaachuu qabdu jechaadha. Cimuu qabdu. Manneen barnootaa asitti hin gaafanna. Amma qabiyyee gaarii qabatanii jiru isaanis kooreen amma jiru kunis amma bahu kunis akka gaariitti waan gargaarii hojjenne yeroo dhiyootti waan ta'e ijaarree eebbisiisuudhaaf hin dhufna jennee xamannaa jechaadha. Lafa wayii fudhannee manneen barnoota mana barumsaa tokko ijaarree yoo eebbisiisuudhaaf dhufnutti akka danda'ama ta'een
leezartii irratti hoggaa amma bu'uura dhagaa nu buusu muummicha ministiraatiin nu buusa jenneeti kan waamichaaf amma itti fiigaa jiru. Muummichi ministiraas pirezidaantinis akka nu buusaniif waamicha goonee itti deemaa jirru. Isaan bu'uura dhagaa buusu. Dallaa leezartii argama hektaara 10 gaafannee hektaara 10 keessaa hektaarri tokko nu kenname hektaarri 9 achuma cinaa jira waan ta'eef itti nu galchu. Proposaalii keessatti waan jiruuf. Asittis akkasumatti yoo fudhanne gaafa eebba mana barumsaatii fi maaliidhaaf as dhuftu nutti muummichi ministeeraa ofii dhufuu baatu nama akka nu erguun goone. Qe'ee isaati irratti waan ta'eef abbaatu of tolcha waan ta'eef abbaatu ka'umsa kee tolchi kan jedhu tokko jira waan ta'eef ga'umsi kee akka toluuf maal kee tolchi ka'umsa kee tolchi. Kanaaf fuulli isaanii gara kanatti akka sirriitti jabaatanii ciman akka hojjetaniif sirriitti itti jabeessuu qabna. Nutu wal tokkoomuu qabna. Sooshaal miidiyaadhaan walitti dhufuu qabna. Bakka hundarraa wal argachuu qabna. Wal dhaga'uu qabna. Gurra wal qabachuu qabna. Quba wal qabachuu qabna. Bakka feenetti waliin haa hojjennu. Sabaaf sablammoolee martuu harka wal qabatee hojjechuu danda'e. Naannoo Amaaraatti irratti hojjenne. Naannoo Dabubitti irratti hojjenne. Affaar irratti hojjenne. Sumaalee irratti hojjenne. Tigraay uummatuma isaatiin iyyuu hojjenne. Hundi keenya naannoleen 12 walitti dhufnee ijaarame. Akka Itoophiyaatti waan ta'eef waldaan keenya. Waldaan dargaggoota Oromiyaadha. Oromiyaa miti. Finfinnee irratti miti. Teessoon Finfinnee haa ta'u malee federaala irratti ijaarame. Kanaaf dirqama Oromiyaa keessa qofa dhaabbachuu qabna. Naannolee hundaadha miti. Warri siyaasaan biyyattii haa hoogganan. Nuyi warri taaleentii taane diinagdeedhaan Itoophiyaa hoogganuu qabna. Ati amma waa'ee aggaaroo fi aanaa goommadhaa jedhu dhiisiti achi keessaa yaada kee baasi amma. Bayi asuma keessa taa'itimee of keessaa baasi. Kanaaf galatooma jabaadhaa. Chape, chape, chape.